ila jaalatanii jibbitanii yaada kiyya bahuuf dhufe. Mammaduun zamana kanaa rukutamaa bichaadha jette komantii akkana bakka hedduutti arga. Viidiyoo kee jala qofatti bakka hedduutti arga. Wayita argu ammoo maaliif dhiira akkana jedhee barreessu maa hin agarree jedhee yaaduu jalqabe. Dhiira waan akkanaa barreessu argee hin beeku. Yaani faaxeeleen zamana kanaa hundinuu rukutamtu faaxeeleen zamana kanaa akkana jedhee ka barreessu argee hin beeku. Yeroo hundaa komiin kaka'u dubartii irraa dubartimatu dhiira qubeetti qaba. Laakiin dubartoonnummaan tunniin isinummaan jechuu dubartoonni takkaa quba ofii qabdanii maaliif Mammadoon akkana ta'uu danda'ee jettanii takkaa of gaafattanii beeytanii? Of gaafadhamee ta'u walitti qabamtan waan isin haasoftan hin beeyna waan haasoftan sanniin dhiisaatii dhiirri zamana kanaa yookaan yeroo ammaa kana maaliif akkana ta'e jettanii maaliif hin gaafanne? Of gaafadhaa deebii argattan. طيب dubartoonni yeroo ammaa jiran tunniin dubartoota akkamiiti jettanii of gaafattanii beeytanii? Akka of gaafattanii hin beeyne hin beeka. Of gaafadhu ani ta'a akkamiiti jedhiiti of gaafadhu amma gifti ati siimiti qabarre ani dubartii akkamiiti jedhiiti of gaafadhu. San booda Mammaduutti quba qabe takka jedha. Lammaffaa takkaa dhiira waan mul'achuu hin qabne mul'isee TikTok irratti ba'u agartee beeyta yookaan Facebook irratti mul'atu of baasu agartee beeyta waan mul'achuu hin qabne jedhe takka agartee beeyta takka dhiira haala hin taane irratti siigalee haala hin taane irratti haala wayita namni argu jedhu takka dhiira akkasitti of mul'isu agartee beeyta agartee hin beeytu. Eenyutu yeroo baay'ee mul'ata akkasitti ayyuwaa beeytee jirta dubartoota. Yeroo baay'ee dubartoonni viidiyoo garii wallaahi rabbiin arga yoo anke jibe viidiyoo garii wayita laalu sila obboleessan qabdu ka waan kana laalu hiriyyaan isiita duburaa hin jirtu wayita isin viidiyoo akkanaa gadhiiftu isin hojjattee gadhiifte dubara hiriyyaa wayii ka laaltee gorsituun hin jirtu haqite jettuun hin jirtu jedhee wayita yaadutu jira. Sababni isaa viidiyoon garii takkaa miti nama deebisiisa. Isinii galee dhiirri amma wayita kana argu dubartiin tuni sammuu isaa keessatti malee dubartiin tuni waan san qofa barbaadde malee jiruu itti fufaa ka waliin jiraatan san hin barbaadu jedha. Inni illee waan san qofa barbaaduudhaaf deema afaan isaatiin kijibee jechuudha. Kana jechuun ammoo dhiirri tokko dubartii haala hin taane irratti yookaan argu ta'e dubartiin tun rakasa yookaan dubartiin tun tayarooti jedhee sammuu isaa keessa ka'a. Siigalee kuni ammoo haalota garagaraatiin ibsa. Uffannaa isiitiin ibsuu danda'a. Barreeffama isiitiin illee yeroo baay'ee yoo namni wahii barreeffama hin taane yeroo baay'ee ka barreessu ta'e namni kun nama karaa bitaati jedhee yaada dhiirri. Siigalee haala salphaadhaan akka nama qurxummii al oolutti hin darbaa haala salphaadhaan al oolee waan barbaade wajjin gochuu danda'a jedhee yaada. Siigalee hatta jaalala keessa yoo wayita seene yoo isiinuu amanamteef na amanamtee jirti dhugamaan isiin akkanuma jedhee yaada dhiirri. Laakiin dubartii murattaba ta uffannaan isii bareedu uffannaan isii ani jaaba godhadhu siin jaan jiru ta uffannaan isii bareedu ta wayita dubbattu haala adabaan dubbattu siigalee ta wayita dubbattu haala gaariidhaan dubbattu waan barbaadde haa dubbattu siigalee hatta wayita sirbituyyuu an sirbi siin jaan jiru wayita sirbituyyuu yoo sir uffata guutuu uffattee uffata bareeda wahii uffattee uffata qaama isii akkana hin baasne kana godhattee yoo sirbiteyyuu wallaahi sheexaanatu itti fakkeessa jedha. Intala gaariidha tun jedhu siigalee walii gallee dhiirri waan san laalee waan san irra deemee akka barbaadu san gochuudhaaf deema dubartii san wajjin siigalee waan argu saniin waan barbaadu san godha. Yeroo baay'ee dhiirri dubartii tolfatte ani akka kiyyaatitti dubartii yeroo baay'ee tolfattee hajjabattee yookaan uffatumayyuu uffata adaba qabu godhatte hin sodaadhu. Wallahi rabbiin arga hin sodaadhu.
in sodaadha. Maaliifi tun adaba qabdi. Dingata afaan kiyyaa waan hin taane yoo bahe maal naan jetti jedhee sodaadha. Hin eeggadha. Yoo waliinuu kaasa'uu barbaadu ta'e siigalee waliinuu yoo kaasa'uu barbaadu ta'e yookaan waan wahii yoo gaafachuu barbaadu ta'e hin sodaadha. Haasawaa kiyyaa akka ajaa'ibaatti ta'e haasawaa guyyaa sadii dura barreessee booda fidee guyyaa sadii booda erga axannee booda barreeffama kana itti erga yoo erguu barbaade. Maaliifi akkaataan uffannaa isiitii fi akkaataan isiin itti mul'attu nama adabaan guddate. Namni adabaan guddate ammoo namni hundinuu hin sodaata. Kuni ammoo dubartii takka nu hin beeynu haala fiizikaala mul'atu kanaan deemnaa miti. Haalli fiizikaalli mul'atu kun yoo gaarii fi bareeda ta'e dhiirri hundinuu si sodaata. Si wajjin haasa'uudhaaf guyyaa meeqa dura itti yaada waan jechuu barbaadu. Siigalee kanaafuu kana kan murteessu si himataa keeti. Amma takka yoo barbaadde viidiyoo kee kan erga daawwatte booda maal jetti dhuftee lakki dubartiin waan barbaadde godhachuu hin dandeetti akka barbaadde ta'uu hin dandeetti naan jechuu hin dandeetti. Anillee lakki ani mirga kee daangessaa hin jiru akka barbaadde ta'uu hin dandeetta uffata barbaadde godhachuu hin dandeetta mirga keeti. Laakiin mirga keetii akkaataan uffannaan itti godhatte sun laakiin deemtee dhiira hin taane harka buutee booda dhuftee dhiira hunda maqaa hin balleessine siin jechuu barbaadeeti. Siigalee dura ati nama akkamii akka taate uf gaafadhuuti uf laale san booda dhiirri siif dhihaate sunillee dhiira akkamii akka ta'e laale. Akkaataa ati itti jirtu saniin dhiirrillee akkaatama saniin sitti dhihaata. Siigalee yoo ati shikbishikii taate shikbishikii sitti dhufa. Yoo ati gaarii taate wallaahi rabbi gaarii malee sitti hin qabu. Yoo ati badduu taate wallaahi badama qofatu sitti dhufa. Sababni isaa bakka badaan oolu oolaa jirta. Kanaa bara bakka badaan oolu oolaa jirta. Yoo gaarii taate bakkuma gaariin oolu oolta. Kanaafuu bakka gaariin oolu yoo oolte gaarii masii qunnama bakka badaan oolu yoo oolte badatu si qunnama. Kanaafuu olmaa keetu murteessa nama ati ittiin wal arguudhaaf deemtu nama ati fuulduratti jiruu kee ittiin waliin ijaaruudhaaf deemtu olmaa keetu mul'isa. Yoo akkasuma hiriyoota keetu murteessa. Fakkeenya ati hiriyaa gaarii yoo qabaatte hiriyaan gaariin tun gara gaariitti si oofti. Hiriyaa gadhee yoo qabaatte gara gariitti si oofti. Wada qileetitti hedu. Siigalee tun akkana. Kanaafuu Mammaduun akkanaa Mammaduun akkasii Mammaduun akkanaa jechuu dhiisaatii duraan dursaatii isin nama akkamiiti. Siigalee mee aniin kijiba dhaqaatii dubartoota hijaaba godhatan gaafadhaa. Dhiirri si waliin haasoo maal jedhee haasaa jira gaafadhaa. Abadan hin agartu dhiira baalagee dhiira waan hin taane dhiira gadhee dubartoota akkasiisa waliin haasoo dhaqaatii gaafadhaa yoo kijibaa ta'e hin agartu. Hin sodaata. Siigalee dhiirri uumamaan takkanumatti fashaaf gootataniin akka fedhe godha. Hin sodaatullee maal fiddi shafoon tun maal fiddi siin jedha. Xaasaa siin jedha dhufee xaasaan tun maal fiddu siin jedha. Laakiin adaba qabdu waliin haasa'uudhaaf adaba qabaata indillee. Waliigallee kun akkanaan viidiyoo kana caalaa dheeressuu hin barbaadu. Waliigallee yoo waliigaluu baanne ammoo komentii jala barreessaa yaada kiyyaa yaada mariitii irratti wal mari'annaa rakkoon hin jiru waliin lolloo waliin dhabne jechuudha dhumatti nagaatti.